yeroo baay'ee barreeffama Ingiliffaan barreeffame gara afaan Oromootti deeffachuuf baay'eedha kan nuti nu rakkisu. Kanaaf furmaata tokko isinitti agarsiisuuf dhufee jiraarra. Jalqaba irratti Google Go kan jedhu yookiin Google gallaa jechuudha. Akkuma asirratti argitan Google kan jedhu jalqaba kanarratti jira mobaayilii kootirra. Google kan jedhu kana keessa ni gallaa jechuudha kiliikoonni. Achirrallee booda All Apps kan jedhu kana iddoo kanatti toora kanarratti arganna jechuudha. Iddoon amma kiliik irratti godhu kana jechuudha. All Apps kan jedhu iddoo kanatti arganna. All Apps kana goonaa jechuudha. Erga kiliik goonee booda gara oliitti ol baana. Gara oliitti ol baaneet Google kan jedhu kana jalatti iddoo kanatti Translate kan jedhu kana arganna jechuudha. So inni kun amma fakkeenyaaf kitaaba tokko osoo dubbisaa jirtanuu yaadni achi keessa jiru tokko yoo isiniif galuu dhabaate jechuudha. Salphumatti kaameraa moobaayilii keessaniitiin fuula sana kaastanii irratti iddoo kanarratti iddoo isin gaafatutti yoo keessan guutummaa isaa Ingiliffa san gara afaan Oromootti gara afaan barbaaddanitti isiniif jijjiiraa jechuudha. Yoommoo kitaaba moobaayilii irraa osoo dubbisaa jirtanuu moobaayilii irraa kitaaba Ingiliffaa dubbisaa jirtan yoo ta'eeti iddoo yoo isinii galu iddoo sana osoo dubbisaa jirtan yoo isiniin galu ta'e screenshot gootanii yoo ergitan barreeffama sana guutuusaa gara afaan Oromootti isiniif jijjiiraa jechuudha. Keessumattuu barattoonni isa kanarratti rakkattan screenshot baay'ee godhachuudhaan iddoo waayifaan jiru tokko teechanii maaliif intarneetiidhaan hojjeta waan ta'eef baay'ee isinitti akka hin qottorreef jechuudha. Isa kana jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Amma intarneetii banee akkamitti akka screenshot kanan godhee jiru nootii tokko akkamitti akka hiikuu danda'u isinitti agarsiisaa jechuudha. Daataa koo banadhee xiqqoo ishii amma daataan koo aktiiv ta'utti nan eega. Okay, translate kan jedhu kana amma daataan koo aktiiveera. Translate kan jedhu kana irratti hin tuqna jechuudha. Translate kan jedhu kana irratti daataan koo aktiivii asirratti jiru argama malee akkanatti barbaade haga qubee 5,000 barreessinee nuuf hiikuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo image suura kaasnee itti erginee suura sana gara afaan barbaannetti nuuf jijjiiruu danda'a jechuudha. Jalqaba afaan Oromootti Ingiliffa irraa gara afaan Oromootti akka nuuf jijjiiru yoo barbaanne maal goona? Jalqaba kanarratti iddoo kana kiliik goonee Ingiliffaa jenna. Keessa barbaadne iddoo kanatti afaan Ingiliffaa argannee jirra jechuudha. Amma iddoo kanatti Ingiliffa galchineerra Ispaanish jedhan immoo gara afaan Oromootti Ingiliffa irraa gara afaan Oromootti hiikkachuu barbaanna waan ta'eef Ispaanish iddoo tuqnee Oromoo jedha yeroo Oromoo as keessa barbaadne irratti sorry. Oromoo kan jedhamu iddoo nama kiliik godhu kana ilaaladha. Oromoo jiru jirti jechuudha. Amma kan Ingiliffa gara afaan Oromootti nuun jedhaa jechuudha. Amma maaltu barbaadna? Suuraa akka nu jijjiiru barbaadna moo barreeffama akka nu jijjiiru barbaadna? Ofii keessa filattu. Wanta jijjiirrachuu barbaaddu sana galfaa gaa'ela keenya irratti geessa jechuudha. Wantoota screenshot kanan kitaaba irraa yookiin nootii koo shat godhee jiru tokko fuudhee akkaataa itti jijjiiru sin agarsiisa jechuudha.
Sorry. Kan akka kanaan nootii kana asirraan qaba ture. Nootii kana hin iddoo kiliikii godhan jechuudha. Nootiin irraan kaa'aa jiru. Nootiin harkaa mallattoo jedhetti afaan jala jijjiiree gaafa sana sirreeffatu jechuudha. Afaan Oromoo kana jedhu haala kanaan afaanichaa sirreessitu jechuudha. Afaan Oromoo kana irratti sirreeffannaa. Xixiqqaan gochuu iddoo sanas jalaa jechee yoo rakkoon qabu yoo afaan waan ta'eef rakkoon qabu hin hiikaa jechuudha Ingiliffaa. Amma nootii koo asirraa kaasee amma nootii koo afaan Oromootti hiikee jira jechuudha. Kaaban durii kaasee addunyaa alaa waliin walqunnamtii qaba ture. Kanarraa kan ka'e barreessitoonni Arabaa, Giriikii fi Roomaa qorannoo seenaa isaaniitiif odeeffannoo barbaachisaa ta'e dhiisanii turan jedha. Ingiliffi isa kanaa maalidhaa? Amma show original kan jedhu kan isa duraa Ingiliffa duraa lakkoofsa irraa fidee maal jedhaa? The Norse had been in contact with the outside world since ancient time kan jedhu kana jechuudha. Show originalii kana immoo iddoo raayit kana yoo tuqe kanan afaan Oromootti jijjiire afaan Oromootiin naa fidaa jechuudha. Gaafa nasii tuqu gaafa iddoo kanarratti dibsee tuqu kinoo afaan Oromootiin akka kanatti hiikaa jechuudha. Namni screenshot godhe jiru haala kanaan nuuf hiikaa jechuudha. Barreeffama kun amma Ingiliffa ture gara afaan Oromootti haala kanaan hiikee jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu. Moobaayiliin keessan smaartifoonii yoo ta'e immoo isa kanarra caalaa aappii baay'ee barbaachisaa baay'ee kan isin fayyadu tokko